jettanii uumaa waaqaatti seenutti kaatan emmammo. Kanuma waaqayyo uumeyyuu tuffattaniitu irraa geerarutti kaatan amma. Obboleetti keenya gannii fi obboleetti keenya Faasikaa kanarraa waa xiqqoo dubbachuu barbaada ijoollee Oromoo. Dhaggeeffadhaa. Warri gurra qabdan, warri miciraan qabdan na dhaggeeffadhaa. Intalli kuni barbaaddeen gurraachonee, barbaaddeen diimannee, barbaaddeen fokkisnee, barbaaddee hin godoomne, waaqayyootti isheef kenne. Isheen waaqa isheen koman, isheen waaqa isheetti namarrar. Sii galee. Isheen kunis akkasuma. Isheerree malkiidhaan tuqxu intala kanas. Waa meeqa jettuuni harmi kee kana ta'e harmi kee ammana ga'e waa meeqa jechoota gurra namaatti hin tolle waa meeqa jettuuni intala Faasikaa kanas. Intalli kun afaan Amaaraan hojjetti. Hangannitti nan deebi. Afaan Amaaraan hojjetti warri Amaara akka hanqaaqutti ishee qabatu akka hanqaaqutti promotion ishee hojjechiisu waa baay'ee ishee hojjechiisu waa baay'ee karaa bananiifi jiran. Ati Oromoodhaa eessa haadha keetti Amaaraan hojjetta koottuu ettanii intala kana giddima waamtan. Isheen Oromummaa ishee jibbitee miti. Oromoon akka nama hin guddisne, Oromoon akka nama isaa ofitti hin qabne jaabeektuu fi jaratti maxxante. Yoo waa argadhe, yoo waa hojjetadhe, yoo waa qabadhe maatii koof ijoollee koof yoo waa godhadhe jettee isaanitti maxxante. Isayyuu ishee isa sanaanis kanaanis hojjechuutti kaate. Viidiyoo isheen Oromiffaa fi Amaariffaan hojjettu tokko, laayikiin isaa tokko, komentiin isaa tokko. Meelaala galaati kan isaanii akka isaanitti ishee jajjabeessan, akka isaanitti ishee bira dhaabbatan. Kan keenya immoo isheen Oromiffaan hojjettu deemaati komentii ilaala, laayikii keessanis ilaala. Waan akka laayikiin birrii sin gaafatu, waan akka komentiin gaarii barreessuun birrii wayii sin gaafatutti, waan moraalii namaa cabsu, waan jecha hamaa dhalla namaarraa hin eegamne jettuuni. Ishee kanas gannis yoo imimmaan ishee buuste, yoo imimmaan ishee guyya guyyaan dhangalaaste ijoollee Araba keessatti rakkatani hidhamani Oromoof iyyitee birrii walitti qabdee mana hidhaatii baaste rakkina jalaa baaste malee guyyaa tokko cabii gogii namaan qabdu. Guyyaa tokko kana naa godhaa ittiin beektu. Guyyaa tokko Oromoo gandaan walitti naqxeen beektu. Maaluma sin goote? Haadha rakkattuun qaba, haadha koof hin jiraadha, na dhiisaa sin jette. Namni ishee jibbitan yoo irraa gortan maa inni rakkoonsa? Suura ishee fiddanii viidiyoo kanarra keessaniit irraati. Isa akka ofii kee barbaaddee malkii kee ofii laattuu wayiitti irraa dhiichisaa oolta. Tiiktookii keerra ifirtii tokko malee utuun affariin suura namaa hin bareedduun gurraachofte jettee asirraa irraa dhiichista. Isa akka malkii namni ofiif laatu. Uumaa waaqaatti seentanii wanti sin gootan, wanti sin hojjettan, moraaliin ishee tuqamaa, yoo boru intala kana dhabne, unutu akkana ishee godhe ta'innaa ittanii sammuu keessanitti yaaduu waa tokko hin jiru. Haadha isheef hin bareeddi, obbolaan isheef hin bareeddi, ofii isheef hin bareeddi. Koottuu na fuudhis hin jenne, koottuu natti galis hin jenne, koottuu na nyaachisis hin jenne, maalumaaf jireenya ishee jibbitu intala kana. Dhugaa Waaqayyo maal sin goonaan jireenya ishee jibbitu? Maal sin godhan ijoolleen kun? Yoo jiraatan, maatii isaaniif yoo jiraatan. Dhugaa Rabbiin dubbadhaa. Malkiif taanaan faranjii caalaa bareedu jira. Faranjiin Afrikaa muluu akka garbaatti ilaalti. Maal isaa of jajjaree ati? Malkii keessa kamiin diimattees an barbaadde fakkaattee faranjiin akka garbaattis ilaalti. Ammayyuu taanaan. Isa kamsaa of jajja. Isa kamiin gannii caaltee to'ati bifaan ishee qeeqxaa bifaan tiiktookii keerra maxxansitee intala kana arrabsaa oolta. Maal sin goote? Keenyaan keen hojjenne. Namni nama jibbe morruma guyyaa guutuu irraa haasaa oola. Guyyaa guutuu rakkina namaa odeessaa oola. Dhugaa Waaqaa dhiisaa jireenya isaanii haa jiraatan. Haadha isaanii, maatii isaaniif haa jiraatan. Ijoollee isaaniif haa jiraatan. Dhiisaa. Hin dabbara Oromoo dhiisaa. Dhugaa Waaqaa hin dabbara. Dhiisaa bakka. Ijoolleen haa jiraattu. Jireenya mataa ishee haa jiraattu. Cabii gogii namaa hin qabdu. Yoo Oromoo gargaarte malee, yoo Oromoof boosse malee intalli kun. Dhiisaa hin dabbara.